bakkaaf biyya jirtan hundumaatti nagaaf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya sagantaa Jesus Method Ministry warra nan beekneef ani Eliyaas Addunyaan jedhama. Karaa adda ta'een sagantaa kana qopheesse kana isiniif dhiyeessu. Yeroowwan darban keessatti mata-duree guddaa jireenya karaa milkii qabuun gaggeessuuf qabxiilee bu'uuraa 10 jedhu kutaawwan garagaraatti qoonnee wal wajjiniin ilaalaa turuun keenya beekamaadha. Qabxiiwwan gurguddoo 4 isinitti meen darbee har'a qabxii 5ffaa isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Kanaaf ana wajjiniin akka turtan amma dhumaatti sagantaa kana akka daawwattan isin affeeruun barbaada. Warri subscribe gootanii maatiin taane subscribe gochuudhaan maatii tajaajila keenya akka taatan barbaanna. Gara fuulduraatti viidiyoon itti aanee gadhiisnu dafee akka isin qaqqabuuf dursee jechaadha. Kana waan gootaniif immoo waaqayyo isin haa eebbisu galatooma. Egaa qabxiileewwan gurguddoon ani milkaa'inaaf bu'uura isiniif ta'u jedhee dhiyeessaa jiru macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'anidha. Kun immoo baay'ee akka nuyi qabxiiwwan kanarratti amantaa guutuu qabaannu nu taasisa jechaadha. Maaliif sagalee waaqayyoo amanamaadha waan ta'eef somni achi keessa waan hin jirreef daandiiwwan kun daandiiwwan qoratamanii darbanidha. Daandiiwwan kana keessaa daandii 4 gurguddaa yeroo darbe isinitti meen ture. Inni jalqaba namni tokko milkaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Waaqayyoon dursuu qaba jenna. Waaqayyoon dursuu qaba. Galma edda kaawwatee kaayyoo edda qabaatee nam tokko dursee maal gochuu qaba? Waaqayyoon dursuu qaba jenne. Maaliif sagalee waaqayyoo akka dubbatutti jalqabatti waaqayyo jedha. Uumama tokko irraa qabnee gaafa dubbisnu waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uume jedha jalqaba. Kanaaf jalqaba bantii waaqaaf lafaa kan ta'e waaqayyo hunduma keenyaaf jalqabni isadha jechaadha. Kanaaf waaqayyoon dursuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon anatti gargar baatanii waa tokkollee gochuu hin dandeessan kan jedhu sagalee waaqayyoo keessa waan jiruuf jechaadha. Inni lammaffaan immoo kadhannaadha jenneerra. Waaqayyo jireenya keenya keessatti akka nuyi milkoofnu akka waaqayyo jireenya keenya keessatti waaqayyo akka nuyi milkoofnu barbaada. Milkaa'uudhaaf immoo akka kadhannu barbaada. Akka gaafannu barbaada waaqayyo. Jireenya keenya keessatti milkii barbaannu sanaaf akka nuyi waaqayyo akka galmaan ga'uudhaaf eeyyama keenya barbaada. Eeyyama keenya sana fedhii keenya sana immoo karaa kam ibsina? Karaa kadhannaa ibsina. Waaqayyo waan nuyi yaadnu beeka garuu karaa kadhannaa fedhii keenya isaaf ibsina. Kadhannaan qabxii baay'ee murteessaadha. Sadaffaan immoo maalidha jenne? Amantii qabaachuudha. Namni tokko waaqayyoon erga durse dabalataan waaqayyoon erga kadhate sadaffaa irratti waaqayyoon amanachuu qaba. Maaliif? Waaqayyo amanamaa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf amantiin baay'ee murteessaa akka ta'e ilaalle turre. Inni arfaffaan immoo jabaatanii hojjechuudha. Jabaatanii hojjechuun waan baay'ee murteessaa fi bu'uura qabeessadha jechaadha. Qabxiileewwan arfan kana bal'ina isaa viidiyoowwan darban duubatti deebitanii akka isin daawwattan bal'ina isaa waan baay'ee keessaa barattu waan ta'eef asumaan isin affeeruun barbaada. Inni har'aaf baay'ee barbaachisaa ta'e kan kutaa har'aa maal kan jedhudha? Abdii qabaachuudha kan jedhudha. Abdii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni tokko abdii yoo hin qabaanne gara fuulduraatti waa'ee milkaa'inaa yaaduu hin danda'u jechaadha. Yeroo dhiyootti dhaabbanni fayyaa addunyaa qorannoo tokko qoratee dubbisiisee ture yookaan immoo qorannoo kana bu'aasaa ifa godhee ture yookaan immoo ifoomsee ture jechaadha. Qorannoon dhaabbata fayyaa addunyaa kun maal jedha seetanii waggaa tokkotti namoonni miliyoona tokko ta'anii ofii isaaniitiin of ajjeesuu jedhu. Ofii isaaniitiin kan of ajjeesanii waggaatti namoota miliyoona tokko ta'u sadarkaa addunyaa kanaatti jedha. Kanaaf immoo ka'umsa ta'a jedhamee kan yaadamu maalidha? Amala of jibbuu fi ofiin of ajjeesuu gidduutti dildila ta'ee kan tajaajilu abdii kutannaadha jedhee gudunfee lafa kaa'eera jechaadha. Abdii kutannaa. Of ajjeesuun dura maaltu jira? Abdii kutachuutu jira. Abdii kutata namni. Abdii gaafa kutatu abdii waan hin qabaannee fi waan jireenya isaatiif bu'aa qabu homaa tokko waan isatti argamu waan hin jirreef gara jireenya isaa balleessuutti adeema. Abdii of jibbuutti deema. Depression and suicidal kan jedhu depression. Inni jalqabaa depressioniin kun abdii kutannaarraa dhufa. Abdii kutannaan kun immoo gara kamitti nama geessa? Depressioniin gara of ajjeesuutti gara of balleessuutti nama geessaa jechaadha. Gaafa qorannoowwan garagaraa ilaallu milikkitoonni garagaraa jiru. Abdii namni abdii kutate milikkitoota adda addaa argisiisuu danda'a. Of jibbuun jira, namootarraa adda of baasuun jira, dhiphinni sammuu jira. Abdii kutannaan kun namoota addan baasu. Dargaggoonni abdii kutatu, jaarsoliin abdii kutatu, manguddoonni akkuma kana dubartoonni illee abdii kutatu. Haalota adda addaa keessatti namoonni jiran hundumti isaanii abdii kutatu. Daa'imman illee abdii kutatu. Egaa abdii kutannaan kun baay'ee sadarkaa addunyaatti balaa baay'ee kan namarraan geessisudha jechaadha. Maalidha kan gara abdii kutannaatti nama geessu maali jennee gaafa gaafannu fuuldurri fi har'i jireenya keenya dukkanaa'uusaati.
gara abdii kutannaatti kan nama fidu maalidha fuuldura ofiitiif wanta namatti mul'atu dhabu jechaadha abdii kutachuu jechuun bor fakkeenyaaf namni tokko har'a waan keessa jiru qabaachuu danda'a haala keessa jiru kana keessa nan ba'a kanaa ol jireenyi koo fooyya'uu danda'a jedhee yaaduu dadhabu jechaadha boruu isaa ilaalee waan isatti mul'atu gaafa dhabu namni jireenyi hiikaa itti dhabaa jechaadha abdii kutannaan egaa akkasi garuu aniif isin waan yaaduu qabnu keessumaa macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e ergaan amma isiniif dhiyeessu kun waan ta'eef nuyi warra sagalee waaqayyo dubbisnuuf waaqayyo warra amanataniif garuu abdii kutannaani matumaa hin danda'amu abdii kutachuun hin ta'u namoonni baay'een abdii kutatu kiristaanota dabalatee abdii kan kutatanii biyya lafaa kanarra hedduudha waldaa otoo dhaqanii otoo tajaajilanii waa baay'ee otoo hojjetanii kan abdii immoo kutatan baay'ee isaaniitu jira jecha garuu mee kana ilaalchise sagalee waaqayyo maal jedha sagalee waaqayyo maal jedha waa'ee abdii kutannaa ilaalchise macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irraa yommuu dubbisnu akkas kan jedhu argina waaqayyo sagalee isaa keessatti akkas jedhe yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka innis yaada nagaa fi wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti jedha galanni waaqayyoof haa ta'u kuni baay'ee heertuu baay'ee bu'uura ta'e yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka innis immoo yaada nagaaf wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti abdii kutannaan maalirraa dhufa jennee ilaalle fuuldurri jireenya keenyaa dukkanaa'urraa dhufa jenne boruu keenyaaf waan abdannu dhabuu irraa dhufaa jenne garuu sagalee waaqayyo maal jedha waaqayyo akkas jedhe ani yaada isiniif qaba waaqayyo yaada nuuf qaba waaqayyo yaada siif qaba waaqayyo yaada naaf qaba kun baay'ee misraachoo guddaadha yaadi waaqayyo kun immoo maalidha wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedha afaan amaariffaatiin በተስፋ የሚጠብቁት መልካም ነገር ይላል በተስፋ የሚጠብቁት መልካም ነገር abdiidhaan kan isin eeggattan wanta gara fuuldura wanta gaarii kanaafi kutaan kun baay'ee barbaachisaadha mee gaaffii tokkon isiniif dhiyeessuu barbaada jireenya keessan keessatti guyyaa tokko biraan ga'a jettanii abdiidhaan kan eeggattan maal qaba mul'anni isin qabdan maal abdiidhaan kan eeggattan sun wanti gara fuulduraa sun maali meesa kan akkasii yaaddan hin barbaada yoo deebiin keessan eeyyee ta'e dhuguma ani gara fuulduraatti kana galmaan ga'a jedheen abdii qabattanii warri yaaddan yoo jiraattanii deebii keessanii barreessaati lafa kaa waraqaa xiqqoorratti barreessitanii akkasini lafa keessan hin barbaada kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechaadha koomentii jalattis immoo naaf barreessuu dandeessu namni Albert Einstein jedhamu kanarratti waan tokko waa'ee abdii ilaalchise waan tokko barreesseera maal jedha seetanii learn from yesterday live for today hope for tomorrow jedha Albert Einstein maal jechaadha kuni kaleessarraa baradhu jedha kaleessarraa baradhu har'a immoo jiraadhu boruuf immoo abdii qabaadhu jedha egaa jireenyi namaa kana keessaa ba'uu hin danda'u jireenya keessatti kaleessi jira har'i jira bor jira isaan kun gargar ba'anii ilaalamuu hin danda'an isa kaleessaa as fiduu hin dandeenyu idduma sanatti yaadannee barumsa irraa barachuu dandeenya duubatti deebisuu hin dandeenyu waan ta'eef inni kaleessaa barumsa nuu ta'a isa har'aa immoo jiraachuutu nu barbaachisa har'aaf bor gidduu yommuu jiraannu kaleessaa fi bor gidduu yommuu jiraannu har'atu jira waan ta'eef kaleessaaf bor gidduu immoo har'atu jira har'a jiraachuu qabna namoonni baay'een asirratti qormaata guddaatu isaan mudata warri kaan kaleessaa jireenya isaanii ilaalanii kufaatii isaanii kaleessaa ilaalanii haala kaleessa keessa darban yeroo isaanii jireenya isaanii tarii akkaataa isaanii yaanneen han isaan gaggeessanii gaabbii kaleessaa keessa kan jiraatan jiru har'a warri kaan immoo bor maaltu akka ta'u waan hin beekneef maaltu jireenya koo mudata bor maaltu na eeggata jedhanii gara fuulduraa yaaduurraan kan ka'e isa borii gara har'aatti as fidanii jiraachuu barbaadu jecha namoonni akkasii keessumatti abdii kutannaa keessatti kufu isa kaleessaa gara har'aatti as finne isa boriis immoo gara har'aatti as finne ba'aa kaleessaa ba'aa borii ba'aa har'aa walitti daballee baachuun hin danda'amu kanaaf akka yaada Albert Einsteinitti kan inni jala butee lafa kaa'e maal inni kaleessarraa baradhaa har'a immoo jiraadhaa bor immoo abdii godhadhaa jedha
haalli kaleessa ture sun har'a jiraachuudhaan jijjiiramuu danda'a. Isa borii immoo as finnee otoo hin taane boruuf immoo abdii qabaanne Waaqayyo isa har'aarra waan gaarii gochuu akka danda'u yaadnee maal gochuu nu barbaachisa jiraachuutu nu barbaachisa jecha. Yaadni Albert Einstein kun barumsa guddaa akka nu barsiise abdii guddaan qaba. Akkuma Albert Einstein dubartiin Helen Keller jedhamtu tokko baay'ee haala kana irratti kan hundaa'e muuxannoo guddaa kan dabarsite akkas jechuun barreessiteetti. Hopefulness is the phase that leads to achievement. Nothing can be done without hope. Jettee barreessiteetti. Maal jechuudha? Abdii guutuu qabaachuun amantii gara milkaa'inaatti nama geessuudha. Abdii malee homtuu galma ga'uu hin danda'u jette Helen Keller. Helen Keller kuni seenaa baay'ee dinqisiisaa ta'e qabdi. Dubartiin kuni Alabaamaa Ameerikaa keessatti bara 1880 kan dhalatte yommuu ta'u waggaa tokkoof ji'a torbatti dhukkuba tasaa ishee mudateen ija ishees akkuma kana gurra ishees wal faana dhabde. Kana jechuun maal jechaadha? Arguus hin dandeessu, dhaga'uus hin dandeessu jecha. Dubartiin kun dhaga'uus arguus hin dandeessu turte. Haa ta'u malee hamma umuriin ishee waggaa torba guututti milikkita garagaraatiin mana keessatti maatii wajjiniin walii galaa turte. Umurii waggaa torba gaafa guuttu barsiistuu tokko argatte. Barsiistuu Anne Sullivan jedhamtu tokko argatte. Barsiistuun kun baay'ee nama gaarii kan taatee fi jireenya Helen Keller kana keessatti qooda guddaa kan gumaachite dubartii baay'ee cimtuudha. Isheenis maal goote seetanii hamma isheen dubbisuu fi barreessuu dandeessutti afaan barsiiste. Barsiistuun kun baay'ee barsiisuu cimtuudha. Akka isheen dubbisuu dandeessu barreessuu dandeessu goote. Egaa bara sana keessa barreeffamni akkuma kana barreeffamni afaan warraa arguu fi akkuma kana dhaga'uu hin dandeenye kanaaf kennamu baay'ee yeroonsaa yeroo qaroomni inni baay'ee gadi aanaa ta'e waan ta'eef baay'ee rakkisaa ture. Garuu dubartiin kun aarsaa barbaachisu hundumaa kaffaltee Helen Keller barreessuuf dubbisuu akka isheen dandeessu taasifte. Edda kana keessa darbite barreessitee fi dubbisuu erga dandeesse booddee dubartiin Helen Keller jedhamtu kun Red Cliff College of Harvard University jedhamu galteeti. Biyya Ameerikaa keessatti warra arguus dhaga'uus hin dandeenye keessaa eebbifamtuu digirii jalqabaa taate jecha. Digirii jalqabaatiin yeroo jalqabaatiif kan eebbifamte Helen Keller kun dhaga'uus hin dandeessu, arguus hin dandeessu. Haa ta'u garuu nama sadarkaa digiriitti milkaa'ina guddaa argamsiiste taatee argamte jechaadha. Bara 1904 barsiistuu yuunivarsiitii taatee hojii qabatte. Argitanii? Baay'ee dinqisiisaadha. Arguu hin dandeessu, dhaga'uu hin dandeessu. Abdii kutannaatiif sababa baay'ee qabdi turte. Garuu sana hundumaa keessaa homaa otoo duubatti hin deebi'in aarsaa barbaachisu kaffaltee gara fuulduraatti deemuun aarsaa amma kana kaffaltee iddoo sana geesse. Namoota jaarraa 20ffaa keessa dhiibbaa guddaa uumuudhaan beekaman namoota 100 keessaa tokko ta'uu dandeesseeti. Sana hundumaa keessa erga dabarte fiixee milkaa'inaatti erga baatee booddee maal jette? Hopefulness is a phase that leads to achievement. Nothing can be done without hope. Otoon iddoo tokkotti abdii kutadheera ta'e waan tokko galmaan ga'uu hin danda'u jecha. Abdii otoon kutatiin kutaawwan kan hundumaa keessa dabarte nama sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiistuu taatee kan turte jecha. Egaa abdiif milkaa'inni wal malee hin jiraatanii jecha. Namni milkaa'ina barbaadu abdii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Abdii jechuun maal jechuudha? A feeling of expectation and desire for particular thing to be happen. Wanti tokko hin ta'a jedhanii maal gochuudha? Miira isaa qabaachuudha. Hin ta'a jedhanii abdatanii eeggachuu jecha abdiin. Success yookaan immoo milkaa'ina kan jennu uumamaa jechuudha. Accomplishment of an aim or purpose. Waan yaadan sana galmaan ga'anii fiixaan baasanii argisiisu jecha. Kanaaf milkaa'inni kan hin dhufuu danda'u abdii qabaatanii wanta qabatan sana abdiidhaan yoo kan hojjetan ta'edha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 17 sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kanaafis nuyi matumaa abdiin kutannu namummaan keenya ni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeemeyyuu inni nu keessaa har'aa boora haara'aa adeemaa jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuyi matumaa abdiin kutannu. Maaliif abdii kutannu? Waaqayyo jireenya keenya keessatti yaada nuu qaba waan ta'eef karoora nuu qaba. Nuyi yaada Waaqayyootiin dhufne, karoora Waaqayyootiin dhufne, Waaqayyo nuuf yaada qaba, kaayyoo qaba, mul'ata qaba. Boruun keenya harka Waaqayyo jira waan ta'eef matuma abdiin kutannu. Tarii namummaan keenya inni har'aa jedha. Inni har'aa maal ta'a yoo adeeme? Gadhumaa yoo adeemeyyuu wanta irra nu miidhu, wanta irra abdii nu kutachiisu, wanta irra nutti ulfaatu yoo jiraateyyuu inni borii immoo maal ta'a? Haraa adeema jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri Waaqayyotti of kennan, warri sagalee Waaqayyotti qabaman boruun isaanii hin hara.
mul'anni isaanii naara haaraa adeema namummaan keenyi inni keessaa har'aa bor maal ta'a adeema haaraa adeema abdii kutannaatiif sababa kan ta'u tokko maalidha ala ilaaluudha. Namoonni baay'een abdii qabaachuudhaaf jireenya gammachuu milkaa'ina barbaacha gara alaa ilaalu wanta alaa ilaalu garuu gammachuun alaa hin dhufu abdiin alaa hin dhufu keessa keenyaa kaa'a. Namummaa keenya isa keessaa ilaaluun isa keessaa dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana kan goonu ta'e namummaan keenya inni keessaa maal ta'a adeema har'aa bor haaraa adeema rakkinni salphaan inni yeroodhaaf baannu kun ulfina bara bara isa safara malee baachuudhaaf nu qopheessa. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u maal jechuudha har'aa rakkinni jira jechaadha biyya lafarra jirra rakkinni jira qormaanni jira bu'aa bahiin jira beekamaadha kun dhugaadha garuu inni nuyi har'a baannu kun rakkinni salphaan kun maaliif nu qopheessa gammachuu guddaa safara malee bor nu eeggatu sana isa baachuudhaaf nu qopheessa namni rakkinatti bare rakkinatti kan bare qormaatatti kan bare gammachuu guddaa sana baachuu danda'a. Akka yaada waaqayyootti gammachuu guddaa baachuun dura qormaata baachuun rakkina baachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Abdii kutachuu otoo hin taane har'a waaqayyo keessa akka dabarruuf kan eeyyame ameen jennee fudhannee keessa darbuudhaan isa fuulduraarra immoo ija keenya kaawwachuudhaan abdii qabaannee abdiidhaan gara fuulduraatti deemuun nu barbaachisa. Kutaa kan biraa keessatti Ibroota boqonnaa 10:23 irraa maal jedha inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Inni abdii nuuf kenne amanamaa nuyi abdii qabna waaqayyo abdii nuuf kenneera abdii waaqayyo nuuf kenne kun baay'eedha jireenya keenya keessatti waaqayyo abdii nuuf kenneera inni tokkoffaan ifni jalqabaa nuyi warri waaqayyoon qabnu jireenya bara baraa qabna kanaaf matuma abdiin kutannu du'a booddeellee abdii qabna kanaaf jiraachuudhaaf deebine carraa waan qabnuufi abdii kutachuu hin dandeenyu har'a keenyas bor waaqayyo jijjiiruu waan danda'uufi abdii kutachuu hin dandeenyu jechaadha jireenya keenya irratti abdii kutannaa immoo hin danda'u kanaaf matumaan nuyi maal hin goonu abdiin kutannu abdii qabnu jabeessinee qabanna malee kanarraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba haala har'a keessa jirtan hin beeku tarii abdii kutannaa keessa jiraachuu dandeessu ta'a haalli jireenyaa wantoota adda addaatiin wanti isinitti dukkanaa'e jiraachuu danda'a ta'a kana hundumaa keessatti garuu waaqayyo akka yaadaaf kaayyoo isiniif qabu akka isin hubattan asumaan isin yaadachiisuun barbaada sana booda abdii keessan sana kileemii godhaa isa kana waaqayyo fuulduratti dhiyeeffadha. Qabxiiwwan armaan olitti ilaalle kana wajjin wal qabsiisaati jireenya milkaa'ina qabu jiraachuudhaaf fuula waaqayyo fuulduratti yeroo hundumaa of dhiyeessaa isiniin jechuun barbaada kun dhaamsa kooti hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif waaqayyo guddaa isinaa eebbisu subscribe warri hin goone subscribe godhaa maatii ta'a dabalataan immoo tarii haalota adda addaa keessa jiraattanii abdii kutattanii jireenyi keessan wallaansoo adda addaa keessa jiraate gargaarsa gorsaa fi akkuma kana kadhannaa warri barbaadan yoo jiraattan yoo na dubbistan tajaajila kana isiniif kennuun hin danda'ama ayyaanni waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u baay'een isin jaaladha galatoomaa.